a certain amount of fear is justified. I don't think we're facing the robot apocalypse, the Terminator scenario. Seenaan ragaalee muraasa nuuf dhiyeessuu danda'a. Sodaan jiranu sirrii natti fakkaatu. Akka haala fiilmii Terminator jedhamu keessatti mul'atutti badiinsa roobootonni raawwatanu keessaa waan seennu natti hin fakkaatu. Qottoo lafa ittiin qotanu yookaan maarashaa isa jaarraa giddu galeessaa keessaa fudhadhaa. Fooyya'insi meeshaa kanaa qonnaan bultoota Awurooppaa hiyyummaa keessaa hin baafne taanaan bulchiistonni isaanii bu'aa yookaan fooyya'insa sanarraa argame fudhatanii waan kaatedraalota yookaan galmaawwan amantaa ittiin ijaaraa turanii fi jedhu hayyoowwan diinagdee. Hayyoowwan diinagdee kun itti dabaluudhaanis wanti wal fakkaataan dhimma sammuu namtolchee yookaan artificial intelligence keessattis akka muudachuu danda'u dubbatu. Kan waan kanaan olitti himame jedhanii hayyuu diinagdee Simoon Joonsen jedhamanudha. Mana barumsaa hoggansa yookaan bulchiinsa MIT Sloan jedhamu keessatti Piroofeesara diinagdeetii fi bulchiinsaati. AI definitely has the potential to increase inequality. Namoottan biroos fayyaduu ni danda'a ta'a. Garuu dhugumatti waan yeroo dheeraa fudhatu ta'uu mala. Yeroo baay'ee jijjiiramni teknooloojii dhaawataan namoottan hedduu fayyaduu danda'a. Garuu tarii waggaa 100 yookiin immoo isaa olii fudhachuu mala. Gaaffiin kana keessa jiru hammam daftee bu'aa isaarraa qooddachuu dandeessaa waan jedhu natti fakkaata jedhan. Deeggartoonni sammuu namtolchee yookaan artificial intelligence tarkaanfii oomishtummaa kan qabeenya maddisiisu akka ta'ee fi sadarkaa jireenyaa fooyyessuudhaaf akka danda'u tilmaamu. Dhaabbanni tajaajila gorsaa kennuu fi maakeenii jedhamee beekamu akka tilmaamutti sammuun namtolchee waggaa tokkotti sochii diinagdee keessatti doolaara tiriliyoonii 14 amma tiriliyoonii 22 dabaluu danda'a. Lakkoofsi guddaan kun amma diinagdeen Yuunaayitid Isteetsi yeroo ammaa ga'uun waan walgituudhaaf deemudha. Namoottan teknooloojii irratti abdii qaban garas darbanii deemuudhaan teknooloojiin sammuu namtolchee yoo roobotota wajjiniin qindaa'e dhuma irrattis hojiiwwan nama hin gammachiifne irraa namummaa walaba baasuudhaan jireenya keenya gara caalaa waa kalquu fi gammachuutti ceesisa jedhanii yaada kennaa jiru. Haa ta'u malee dhiibbaan inni jireenya namaa irratti fiduu danda'u ammayyuu yaaddoo ta'uunsaa hin oolle. Yaaddoo bakka hundumatti hojii namaa balleessuu danda'a jedhu. Wanti sammuun namtolchee irra deddeebiidhaan hojjate hojii keenya nu dhabsiisuu danda'a jechuudhaan mormiinii fi tarkaanfiin hojii dhaabu artistoonnii fi barreessitoonni Hooliwuud dhiyeenya kana taasisanii sodaa jiru kanaaf waan ragaa bahudha. Namni umuriin isaanii waggaa 31 Beel jedhamanu dhaaba dhuunfaa tokko keessa kan hojjetan. I guess the people who've created it are worried about what they've created. Namoottan sammuu namtolchee kana kalqanii waan kalqan kana irratti waan sodaa qabaatan natti fakkaataa jedhu. Yaaddoon akkanaa kun waan akka bu'uura dhabeessa ta'etti ilaalamuu miti. Bu'aan kalaqarraa argamu jiraachuun waan nama gaafachiisuu miti. Wanti jabaanii fi wanti barbaachisaan akka inni nama hundaa fi hojjetu gochuu danda'udha. Akka seenaan agarsiisutti dhiibbaa guddaan teknooloojiin diinagdee irratti qabu akka waliigalaatti waan mirkanaa'aa hin taane, waan walqixa hin taane, al tokko tokkos waan ifatti hamaa ta'edha. Fakkeenyaaf seenaan intarneetaa waan walxaxaa ta'edha. Qabeenyi inni maddisiisu gara namoottan sooreyyii biiliyeenerota ta'an warreen guutuu barruu harkaatti lakkaa'amanutti deemus hojii hedduu uumee jira. Garuu bu'aan oomishtummaa intarneetaa yeroo tokko faarfamee ture diinagdee hedduu keessatti waan saffisaan fuula duratti qajeelee miti. So AI is up there in terms of potential impact, but it's also really fast, right? It's coming at us much faster than electricity did. For example, that was a big deal. Karaa dhiibbaa uumuu danda'uutiin sammuun namtolchee as ga'ee jira. Garuu immoo waan hariifataa jirudha. Mitire fakkeenyaaf amma tajaajilli umurii elektiriikaa nu bira ga'uudhaaf itti fudhate caalaa saffisaan gara keenyatti fiigaa jira. Humni elektiriikaa jalqaba jaarraa 20ffaa keessatti waan guddaa ture. Garuu guutummaatti faayidaa buusuudhaaf waggoottan 20 hanga 30 itti fudhateera. Teknooloojiin yookaan kalaqni amma dhufee fi inni ChatGPT jedhamee waamamu guyyoottan muraasa keessatti sadarkaa addunyaatti hojiiwwan hedduu miidhaa jiraachuu isaati kan an dubbachaa jiru. Waggoottan 5 dhufan keessatti bu'aan inni fiduu danda'u bakkaawwan hedduu keessatti waan hedduu jabaa ta'uu natti fakkaata.